Dhugaa وسلام على جي. kuulee barsi argachuun uma takka wallahi. Nama meeqatu أكنا si عرّات fajjata. الحركة كنا نقول لك أمرتي لك عرّ الحركة كنا نقول أمرتي لك هذا لبو. Ati amartii gastii keessatti himi kan guyyaa lamaan booda maal faaya maal fakkaatu kana sitti duruuf qophii xumuree jiraan. Dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi. أي جتات لبو. Girrisa asirraa iyyuu kana dhugaa rabbi akka isaan miira keessa galan qullaa asirra fiigan isaan goona dhugaa rabbiititti. كم يجي؟ Karaa jira bara. كم؟ Habiibti wallahi. يا فاروزة كنيا مرقونا بيت. Dhugaa rabbi ati waan goonu maal anamma jechaan ibsuu hin danda'u gochaan malee. Ati bar faaya addunyaa tanaati wallahi. Dhugaa rabbi nama meeqatu salaata keessatti nama meeqatu siif yaaddaa jira dhugaa rabbi. Nama meeqatu ajandaan keenya kun akka waan Gota kaisa be mira kwan simalen fe duro buye. dhugaa rabbi reefi na rifachiifte garuu namicha saniin Maali? Kingi bilook na gootee jedhe namni dhibbi akka kingi kuyyoo bilook si godhe hin yaadin. Ana tokkocha arsiin biqilchite Oromoo gumaachise argatte maali? Ishfii mushkila. Ani bar Oromoo tana tajirtuuf ta duute illee tokko walitti qabani. Silaa Oromoon liidara namalee hin qabdu. Odo Oromoon nabiyyiin hin barbaachisa jedhanii ana ergamaan jala. Maal goota gabiraatirra? Dhugaa siin akhiraa malee hin jiru ergamaan wayiituu jechaafi malee odoo ergamaan biraa hin dhufa taate Kingi Kamaal Abdallaatu ergamaa ta'a Oromoo keessa. Kana jala sarari. Yo ergama ta da Aisha ta mun kidir kama. Astaghfirullah. Ya Rabb. Laa, serious. Oromoo odoo ka ergamaan ka jiraatu taate nabiyyi wayii ka zabana kana booda dhufutu jala sararame malee ka jiraatu taate Kingi Kamaal Abdallaati. Kana jala sararee Oromoon hundi beekuu qaba. Ani Oromoo tana ka du'ellee ka jirullee I am leader jedhee jira. Ati Kingi tokkochi bilooksi godheef rabbi si dhiifate haamilee Kingi tuyte ati amaliina tuyte dhugaa rabbi. Maal jechuu ati? Maammadoon dhibbi tokko ilagaye. Uskuti Maammadoon miliyooni tokko yoo bilooksi godhe miliyoona 50 fooloo nu godha. Miliyoona 50 harka nuudha miliyooni tokko yoo bilook nu godhe. Maal jette Maammadoo akkanaa kanaani rabbiiti si dhiifate jetta. Dhugaa rabbi qalbii Arramoni podo me kana jiji. Ni amal arra firade si me kana jiji. Birade chumalini maladan. Ati malad tadwa. Waan jechuudha. Ati malad tadwa. Waan adamu qabu maraa hin adaga waan adamu hin qabne na adu. Wannan je bara ta ni adde nje ta gro bar. Tunile adamu qabdi. Ara mo jola de kiso baate hori fa. Koi ati yoom lidati na goota kuno akko mari lidati mo guyyaa dhaloota happy birthday goote ati yoom birthday happy birthday na goota banna siru garabi. Video tokko arge video waggaa 16 kabajamu. Barakam keessa jira. Keessa sitti maqaa ID dhaloota kiyya mana mustashfaa mana yaalaatitti dhaladhe. Isa sitti ergaa yoo anamma akkana sitti megirri kana dhagaa. Ati maanta dhugaa rabbii kamaal karabbi mana akkuma dhalachuu dhiisii gaafa ijoollee gaafa dhukkube akkuma dhayitee jirta.
serious والله من عيالتي تدلل من عيالتي تدلل الله يرحم أمتي يا رب ati رحمتها bo قد أمتي إيه أنا ما نما سينك أبيس هذه نما سينك أبيس كتباتي وقدرت تسلا والله أتي كتباتي نقاتل وقدرت أنا أتي نقاتل الرب ما تنقول سمالي أكنا ما تبقات دويرو كدايول أول مرة أمتك أنا ربنا تكاسبي تقول أمتي يا رب رحمتها قد في دوتي أمتي يا بو مالي نمني نما موسري mucaan kun jira moo hin jiru namni na laale hin jiru jedhan subhaana wa ta'ala rabbumatu lubbuu na dheeressee na guddise namni haadhatiyyaa dhugaa siireessu wallahi istirii dhugaati kun qoosaa miti namni ummiitiyyaa boo'uu malee namnummaan na laalu hin jiru jedhan ما شاء الله ربك هيدا يقول لك كنا كنا نمني في هذا الالتجاني karaa dararaa kana na guddite na dararte eega guddadhe eega xiqqoo bayyanadhe guddadhe immoo achii badee bakka biraa taa'e musaafirummaa jedhan beeyta akkasi guddadhe seenaa dhugaa dubbataa jira garuu kana yaa rabbii kiyya والله دوغا سي صدق ابشر اذا انت لا فكنا جلس اداتين كن والله تجلس عبد نمني وسبيرا في مدارس بيخو بيت اور ميديا كن هدو ولا بريتا قبل تنافي جنقر فهمت ani amma gammachuu ijoolleen haadha jaalatanii haati mataa qaqqabdee jaalala haadhaa kana hin beeku tokkoffaa haati na deette odoo ani jambar akkana deetten duuti lammaffaa haati na guddifte na azabdee guddadhee jennaan qaraatii jedhee badee biyya biraa ture jalumaa baqadhee ijoolleen na beekan hin jiran istiriin kun istirii dhugaati ammi ama haadhaa kanan beekuu dhageetta haati na guddifte sunis raammata naan goone akka ilmaa naan guddisne haati na dhalte moo rabbi daa'imummaan odoo an of hin beekin irraa fudhate khalaas ani yoo namni haadha akkana boo kana na ajaa'ibaa yoo heeta qalbiin kiyyoon waan ajaa'ibaati. وان بينا في مياه وان بينا وهي يا خموغي خير ان شاء الله تاكسي تم تجافتي تردي بنا amma laal amma anaawati bultii horannee daa'ima bareeda argannee daa'ima bareechinee guddifna akka ofii guddate akka an ofii guddate osoo hin taane akka amma nama laalaa arginu kanatti akka haati daa'ima jaalattee abbaan daa'ima jaalattee madarasaa barumsa minaamin jedhu sanitti guddifna waa'ee girrisaa dhiise laakiin anama nama 500 kanarratti wani dubbatu barbaadu waan kaledheen gada ture anaaf kuulleen nama akkana harka salaamata waliin hin jedhin kuulleen ajandama barbaada lallabdi malee akka nama tokko walii dhufne nama kamuu ni jaaladha nama kamuu naaf fira ka wal argine waliin nyaanna waliin dhuyna ani shamarran harka salaam hin jedhu yoo walitti dhufne sala akkanuma fagoomatti jechu kuullee mee ka rabbi narraa dhaggo anaafatti wal cabbanne beeyna gide wal argine lee naguma haay waliin hin jenne mee tama kaaliin nurraa argutan amma لا والله انا اللي ركز والله انا اللي ركز ايون ما تسكت تركب مالنا ما اكرمت تجي اركب فوق لين اكن الدفير كان ما كانوا بيو اكرمت النابه تبعت يجرا لواحد والله wal argitanii wal dhungattanii minaamin waan nam hedduu waan bada naan jaa laakiin namni 500 kun nu naman sodaannu ka sodaannu rabbi tokkocha salaama jedhee harka itti hidhadheen beeku kuulleen harka na fuudhuuf natti hidhatteen beektu soba jedha laal baqaraa na jala taa'e akka nama kamii waliin nyaanne waliin dhuyne viidiyoo waliin dalanne laayivii goone adda deemne laakiin kuullee waggaa lama ol janaa jiraan waliin haasofna guyya tokko waa'ee jaalalaa waliin hin haasofne hojiin akkamii jireenyi akkamii akkana malee homa fikirii keessa galleen jirru jechuudha. Amma immoo namni oofee intala tana fuudhuu qabda tamaqaa si balleessitee kanaan jedhullee miliyaanaa jechuudha. Yookaan ijoolleen arsii nu bakka buufadhu nutu bakka kee fuudhaa warri naan jedhe qaamallee ni jiranii jechuudha. Hatta guyyaa taatu qooyinan xumura. Kanaaf obboleeyyan waa xumura qooyi kuulle waan goonu kananu homa miidiyaa kanarratti goonu malee anaaf fuullee jidduu obbolummaa jira. Gana ajandaan haaroftillee jiraatu malaan amma kararii adeemaa jira.
wal arguun malee walillee arginu homa isin bashannansiisu homa isin kolfisiisee isin tapsiisu kana goona malee nu rabbiin sodaan nama caala namni soomu yoo manatti nyaatee gabbayee an sooma jedhee namni argu jira waa'ee dhalaa walillee kaaliqatu nama arga malee namni eegee nama hin baasu kijibaa fi sammuu ufin dhukkubsina girigiriif mataa waliin dhukkubsina mana kuulee kana fooloo na godha kiyyas fooloo godha kuuleelee fooloo tolcha maasiyaan guuratina irra caala waan tokko na rifachiise sedeen gadda namni guddaa wayii biyyaadhaa dhufe si talatee nasan kuulee san fuutee jiran kaa godhatte gadi dhiiftellee sinaan jedhe ummanni keenya kun nuti qoosaa goonawa dafanii dhugatti faaman gananii ajandaan kun keeyriin namaan galtu sharrii yoosuu gixxi namatti jetti kanaaf akkasitti nuu badhaa jechuu barbaade sheere fool godhaa jajjabeessa itti fufi akkoom ani akkoo tana maal godhaa fuudha odoo durbi qulqulluu lafa jira nama akkoo maal godhaa fuudha Namuye? Kum negeri asal bibi. Ada masalah bin sif